Yooyyaa malee yooyyaa dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo nuu dhiyaadha bakka dhaggeeffachuu jirtan cufaatti sagantaan keen am jalqaba manneen amantaa naannoo Tigraay ka federaalaan adda bahuun muufimoo siyaasaa. Mootummaa Tigraay fi federaalaa gidduu garaagarummaan siyaasaa jiraachuu danda'a. Kun ammoo garaagarummaa amantiiti. Hayyudureen Abaa'oo waggaa tokkoon booda gadhiifame. Hayyudureen Abicharraa gara hoogganoota adda bilisummaa Oromoo har'a mana hidhaa keessatti lubbuun isaanii tajaajila fayyaa dhabuudhaan gaafii keessa jiruuf balbala saaqa jira. Soomaaliyaan ammallee filannoo duraatti dabarsiiti. Kanaaf oduu dabalatan waliin tura an asli galgaloo. Dhaggeeffattootni oduutiin jalqabaanii waggaa tokko oliif mana isaa keessatti ugurame ka ture Hayyudureen Abaa'oo obbo Daawud Ibsaa amma mana isaatiin alaatti argama. Dhimma kana irratti ka dubbifnee qondalaan Abaa'oo obbo Shugut Galataa boodii filannoo waliin marii taasisuu mirkaneessee dhiibbaan paartii jiru ammallee hin kaane jedhe. Hayyudureen adda bilisummaa Oromoo gara waggaa lamaaf deema ergee manatti ugurame haa ta'uuti hagamii asitti jijjiiramni tokko tokko mul'atee jira. Boordii waajjira filmaataatti isaa wajjiniin marii bal'aa dhimma jaarmichaa dhimma hoogganoota dhaabaa hidhamanii jiranii haala waliigalaa irratti isaa wajjiniin bal'aan ergee wal mari'atee booda amma dhibbarraa dhibbatti gadhiisameera jechuus yoo nutti ulfaatellee jijjiiramni guddaan jira. Jijjiirama kanaa jijjiirama gaariidha jenneeti herreegnaa gara gaariitti deemaa. Inni kun Hayyudureen Abicharraa gara hoogganoota adda bilisummaa Oromoo har'a mana hidhaa keessatti lubbuun isaanii tajaajila fayyaa dhabuudhaan gaafii keessa jiruuf balbala saaqa jenneeti herreegnaa. Kuni gara sanaatti ce'aa ka jedhu abdii qabnaa. Isa kana keessatti uummanni Oromoo miseensoliin dhaabaa deeggartoonni dhaabaa hawaasni keenya waliigala barootii darban kana keessa dhaaba kana faana warra hidhamanis ta'e Hayyudureen Abichaas akka gadhiisamu warri falmaa turan carraa kanaan galateeffachuu feenaa. Mootummaanis waan amma jalqabe kana daran bifa kanarra fooyya'uutiin dhaabicha akka inni fuuli guutummaatti socho'u akka inni godhu abdii qabna. Obbo Daawud yeroo dheeraaf manaatti ugurame ture haalli inni am keessa jiru maal fakkaata? Dura namni isa dubbisuu hin danda'u, mana isaatti seenuu hin danda'u haala akkasiitu ture. Garuu jalqaba baatii kanarratti gaggeessitoonni boordii filmaataa itti deemanii akka isaan isa waliin haasa'anii carraa argatanii turanii isa sanarraan ka'anii isaan mootummaatti gatii gaaffii dhiyeessanii fi sababni itti ugurame jiru feerii miti jedhanii gaaffii mootummaatti waan dhiyeessaniif isa kanarratti hundaa'eeti nutti fakkaata. Akka inni qaamaanuu dhaqee waajjira boordii filmaataa waliin haasa'uu bitootessa 10 hireen argamee ture. Isa kanaaf guutummaa guutuutti haalli inni meeshaan isaa jalaa qabamee ture waan garaagarii waajjirri cufamee akkuma jirutti ta'ee hoogganoonni dhaabaa akkuma hidhamanitti waan jiraniif ammas daran warra mana hidhaa keessa jiraniif sababa tajaajila fayyaa dhabuurraan lubbuu isaaniif kan nama yaaddessu haala hamaa keessa warra jiran waan jiraniif inni kun gara Jaal Daawud irraa gara isaaniittis cehee Jaal Daawudis immoo kana caalaa sochii walaba ta'ee adeemu asii faca'eemu akka inni hiree argatu hin abdannaa hin eegna gara sanaatti jijjiirama kana bal'isee waan amma godhe kana mootummaan gara fuulii walaba gochuutti akka inni deemutti abdii goona. Asiin dura mootummaan eegumsa isaatiif hiinee jedhee amma akkamiin gadhiifame? Eegumsa isaatii fi mootummaan haa jedhu malee hidhamuu isaatti dhabeekna. Mana isaatiitti cabsamee qama elektirooniksii kan jiru meeshaa mana keessaa waan garaagarii saamameetidha. Nageenya isaaf ka jedhu takkaallee quba hin qabnu. Boodiin filannoo hidhaan isaa seeralaa jedhee ture akka paatiitti haaqi isaa gaafatu moo dhimma kan irratti tarkaanfiin isaan fudhachuuf deemtan maali? Amma gaaffiin keenya ka jalqabaa inni mataansaa kana caalaa walaba ta'ee akka garaasaa akka inni socho'uu danda'u. Lammaffaan jiru hoogganootni adda bilisummaa Oromoo deeggartoonni miseensoliin adda bilisummaa Oromoo akka isaan gadhiisamanidha. Kuni gaafa ta'ee booda dhaqanii gara waajjirri isaa heedkwaartariin isaatu jalaa cufameeti jira. Inni kuni gaafa inni gadhiisamedha. Jaarmiyaan kun akka jaarmiyaatti gadhiisameera. Hayyudureen adda bilisummaa Oromoos jaarmiyaa gaggeessu sanaaf haala mijataa keessa jira jennee nuti irraa haasa'uu dandeenya. Ulfaadhu Dr. Shuguxi. Fayyaanaa ta'etillee galatoomna.
Kaaba Itoophiyaatti waraanni ji'oota 16 ture lubbuu namoota galaafachuu fi namoota qe'ee buqqisuu irra dabree manneen amantii akka wal qoodan taasisa. Abbootiin amantaa Ortodoksii fi Musliim naannoo Tigraay caasa isaanii federaal jiru irraa adduuf baasuu beeksisanii turan. Ofii murteen adda ba'uu dhaabbilee amantaa Tigraay himuuf immoo siyaasa